Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaala isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii intarnaashinaal Oromiyaati jechuudha. Baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin biyyoota ajjaan qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo hin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo keessattuu warroota Itoophiyaan alaa gara Itoophiyaatti birrii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdansaniin baay'ifattu jechuudha. Hamma qabdansaniin baay'ifattaniin birrii keessan irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin immoo biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii guyyaa har'aa fakkeenyaaf gara Itoophiyaatti birrii yoo ergattanii birrii hamma qabdaanii tokkotti isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdansaniin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti ani karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin illee ta'e karaa baankiitiin illee birrii tokkoon dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdaniin baay'ifattu jechuudha. Hamma qabdansaniin kuma lamas qabaattan kuma lama sana tokkicha dubbadhu kanaan baay'ifattu jechuudha. Ammoo birrii keessanii sana dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru. Guyyaa kalee garuu dabalee kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira. Guyyaa har'aa immoo garuu biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Qannasanii jiru jechuudha. Dhiifamaa biyyoonni hunduu qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 qabadhee dhufe keessa biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Biyyi hin qannasne jiru qannasee jira jechuudha. Gadi bu'ee jira karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Akkuma beekamu kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Ooman riyaala, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Qurannaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin biyyoota 20 karaa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota intarnaashinaal Oromiyaatiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a mallee Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 65 fi saantiima 06 jechuudha. Qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 36 fi saantiima 25. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiima 90. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 8 fi saantiima 05. Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 40 fi saantiima 49. Guyyaa har'aa birriin Kuweet naannoo birrii 4 qannasee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa birrii 500 fi birrii 44 fi saantiima wayii ture jechuudha. Guyyaa har'aa birrii 4 qannasee jira jechuudha. Birriin Kuweet tokkichi guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiima 91. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamni tokko karaa baankiitiin baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 36 fi saantiima 19. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 93. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiima 46. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 37 fi saantiima 63. Kan itti aanu
Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 32 fi saantiima 85. Hoomaan riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 29 fi saantiima 13. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiima 99. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiima 71. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii intarnaashinaal oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 84 fi saantiima 43. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 93 fi saantiima 26. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii intarnaashinaal oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 59 fi saantiima 06. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 5 fi saantiima 01. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiima 31. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiima 04. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 40. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiima 64. Kan itti aanu Yemenii. Yemen riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa 0 saantiima 68. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 58. Indiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 88 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Egaa gabaabumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beerut yookaan Libneen immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birriin Paakistaanis fakkeenyaaf birriin Paakistaan tokkichi birrii Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Birrii Yemen illee akkasuma tokkichi isaa birrii Itoophiyaa tokko hin ta'u jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Birriin Paakistaanii fi birrii Yemenii jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen irree paawundiin biyya sanii paawundoota keessaa birriin kan Beerut jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee birrii biyya sanii paawundii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Anuu asirratti doolaarii 3 maqaadhee jechuudha. Doolaariin baay'ee jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaadhee kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Isin isaan kana keessa kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Malee birrii biyya sanaa fudhattanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin akkuma jedhe birriin Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana madaabii Joordaan jirtan jechaadha. Birrii biyya sana osoo hin taane akkuma jedhe doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 65 fi saantiima 06 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaanii jechuudha. Dinaara biyya sanii miti. Kan warroonni immoo Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundiin biyya sanii akkuma jedhe baay'ee xiqqoodha jechuudha. Immoo akkasuma karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha warroonni Joordaanii fi Beerut jechuudha. Baankota keessa immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaan jechuudha. Guyyaa har'aa doolaariin tokko birrii 100 fi
birrii 38 jechuudha. Doolaariin Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kana sharafamaa oole jechuudha. Tokkichisa kana ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan mana jirtan diinaara osoo hin taane doolaarii isa nama maqaa dha'ee fudhattu jechuudha. Irra eeggattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree akkasuma jechuudha. Akkuma jedhee doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Biyyoonni kun lamaan warroonni mana jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga nuti deemnutti nagaa ta'a.